تحدى ما إسني ديراتي إسني يمن كيس جراتي يرو ما فاتح ما نجيب تقاطاتي ما نخياتي ها سادنا قدا كجيب دولي أنا ما نجيب ندفتني يرو ما نجيب ندفتني تولاتي يجولي رخاتني شنقدي ساعة بارو ده بشام بادي شنقدي ده بشام بادي بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتهم توتا هردفتوتا فاطمة وري تاتمرتي كيسنو Asuman salaman nuni rabuk gala pitati sinagi sinin janna akkasumatti namonni maatiin ta'enis asuman maatii taa'u sinin jechaadha arra dhugaa rabbii waan hedduu nama gaddisiisu takkaannatti dhagayama maali yootan wanni haareenyi oduun haareenyi siyalte dheengadda obbaleetii teenya gartee asit tumanii biraayaan sanboota isaan barbaachetti fufne nuti hanga gartee akkamitti harkannaa garuu fooziyaa dheeyne fooziyaa qabneetuma gartee himii jira yaa minuuf askanni nuuf obbaleetii askanni ibbaraari waan kana keessaa bayi jenneen siyalte sanirra dhaabbatanii dhiichisan ammoo guyyaa san maan dhufin hin dhufne jechuu deebisanii yeroo gartee silaa isiin mana hin jirre as dhufanii ilmaanii fi ilmaan siidhaa kamana jiru dhufanii eesii jirtu maan teessan eesii jirtu yani babbaareessanii isii dalagaa jirtu ka beekan dawaama dalagaa ka beekan kibbaa isiin jirtuun dhufan isiin tokkittii tanaatu isii fannisa isaan fannisaa takkittiin tun isaaniif geessu shukutii akkuma deengadda viidiyoo raggarsansa dhufanii as ijoollee babbaareessanii boochisan ubbaan nuti dhufne ijoollee taboochuu dhufu obboleeyyan maali namni kun isaan ichirra ta'aniiti oromoon akkana wal gooti safuu akkamitti dubartii kana godhan jedhan hayyee ilmaan xiqqaa akkamitti boochisan ilmaan xiqqaa akkamitti boochisan aboo barbaada kiyya qabdanii dubartii dhiisa anaa isin barbaadu jira saayiboo kiyya isinirraa kafaluudhaaf yoo gartee dhugumatti ka gartee onneen isin duttee sigalte onneen teessan akka qaama keessanii geesse nakkoottaa saayiboo ana tokkicha kana isinii gira bikkazale zono fago mi manufat ma saboo kuno asuma saabiyaa tanaan dalagaaniiti maal saayiboo ni beeytan saadi demi afurna harkachuutan tokko keessan koottaa sibira qotanii manufat awoo birra obboleessi kiyyan qaanfattu birra abbaa haqaa jan doollee dhuftee baareessu ati ilmaan hin qabdu ilmaan hin qabdu saayiboo kiyya dhalteen beeytu dubartii tuman jettanii dheengadda boochan ni boochan isiinis kaniifi gartee huggaan nuti wanni jennuun booyin bushuggatte sin bira garuu immoo birra ati ilmaan hin qabdu shukutii silaa taajii sooshaal miidiyaa gubbaa ta'e sun akkamitti dhuftee ilmaan baadhe shukutii namaanu takka dhooteen beekne bari ilmoon tun bar yoo arra gartee faateedha wal loltaniirree adeeroo sin jetti booyi boo sagaluma adeeroo sasitti hin dhagamtu saayiboo maaluma taatan saayibii maammee bira deettee maammee miila jala cinatti dhawaasii yoo dhawuu dadhabde hayyoolee dhuftee ijoollee soojjiftu maammee bakka dalaguu ni beektaa bakka inni dalagu bira kuttee ijoollee xiqqoo dhuftee shukutiidha ijoollee soojjisuun maal jechuudha maammee awoo aboo faraan obboleessa kiyya naasii walii ta'a yoon an dachaa godhee sirraan kafanii obboleessa kiyya naasii walii ijoollee ulee amma guurratee jira faatee duratti ijoolleen shukutiin dhufe jedhee ulee guurratee ijoollee kishan sattaa hojjetaa awoo asaantiiwuu aboo rabbii kan sodaatu aboo mee usme ati angullaan sin dalaytu angullaan ummata angullaan hin dalayni hin jettan angullaan isin hin dalaytu boo daa'ima baareessu mana dhuftanii galaw ulaa hanga ijoolleen wah jettee ulaa sirraa wanni ulaan bar qaraan ballikkiin jiru bar obboleessa kiyya ulaa namaan dhiitu namni dandeessan qootaanu dhiitaa kaasaa maaluma rabbi taata obboleessu mee maamee dhaamsaan qabaaf ummata kanaatiif ummata horii kana maal horii nun jedhamti ummata sammuu hudduu baay'aaddu kan boo asaanti birraa farhaan guutuun keessa haaxumaa yeroo isii mana jirtu hootaa kaa galgala hootaa yeroo nan mana jiru leeshin dhufne yeroo nan mana ramaaf deeme maal dhuftan ummata fattaara kijibdu booni jirra dubartii alaa jambi godhaa saayiboo dhiiraa wal barbaanna qaanyiidha dubartii tuttuquuni nukkoottaa boo bikkarti gidduu ni beektanii fooziyaas likkii isinii galchuun san dhaadannaa teessani malee an silaan fooziyaa dha'uu fadhe ni beektani sunu silaan fooziyaa ni dhaajees fooziyaa akkana jammuu rasii takka birra lamatti hin deebisu isin ka dhiiraatis yoon ni isiniin dhawajee namni danutti akka fedhan nama dhawuu isa biraa malsaa dheenaaf ni birraa nuun malsaa dheenaaf birraa iftu if kabaji jecha maamma deenati yatti maamma jette san akkana na dhimmisu jira maal isaan irra dhufanii mana jiraa lamni fattaali cifti isinii dhiiraa mee isinii dhiiraa san takkatti mee mana yoota yoo wal furadhaati mee isin shanan sanu anaa mana jiru mana hootaati yoo waa isinii qabatin yoo isin mana dachi jiraatitti hidhamtanii
kudama nyaachuu kudama nama isinii fiduu hin dhabin kudama mana kan yeroo nan jiru kootaati isinii fi kakadda bakka sanatti yoo isin kudama nyaatin likkii mana dachii jiraa yoo isin naqee isin kudama sanuu nama isinii fiduu hin dhabin baaru jalleen baatu kijiba Saboosu. Shukutii guyyaa abada amenarraa yaaqi aara kiyyaan badurani ani kanatti yookaan ummata aara ummata kanaati yookaan kan miiduu batarraa hin gabbu'a awa ummata kajibdu iftu jecha sanatis ganaati deebiiti si kabajeetiin jira tunta daangaa dabartee gana intal rijaalaa barmaameen hoo rijaal dhiiraa barinni Haatee xiqqoo baasee. akkamitti intala kasi karaa masan jettaa maammeedhaan Haatee xiqqoo. taatee xiqqoo Laa dhiira isaanii hin harkan seenin rijaalummaatti yani garta sun rakkoon qabu deebisaa amma sooshaal miidiyaa irra teenye ani barka akkanaati akkasiiti sun ammoo rijaalummaatti hojiin hin garsiisu taate. Birraa agarsiifte rijaalummaati birraa. Awwa mee mee keessaa dhaabbaddaa nan wareersina ummata kan dhaamsu malama dhaabee fitiin gabbuu dhufe malee an miidiyaa gubbatti ol hin bahu an duraanis ol hin bahu jeetiin jira ani waniin miidiyaa ol bee duraanis gabbu'eetiin ture Abrahaam Adan irraa akka dhufetti mana obboleessa kiyyaatti rakkabate jeetiin gabbu'e fattaaltichi birraa jeniin faaxumaatu mucaa hate jeetii lafaana kaase anaa hate dhuguma saniin gaa eega isaan akkas godhanii dhaadheessan booda daawwattoonni warreen sirriitti viidiyoo jala yaa'u jirtan quba qabdan osoo namtiyyuu hin qabatin akkaan mucaa fuudhee mana kiyya godhuus birraa lafa godhe kun cuftii fattaalli isa birraadha deebi'anii ammaasis mana kiyya barbaachaan sababa ilmootiin kaanii sadarkaan irra fudhatin fattaaltittiin talamadaa fooziyaadha mana siiti dhaqeetiin akkasii silaa irra deddeemeetiin sii garsiisa laakiin kabajaa daawwatootaatu waa meeqanaan jiru. birraanuu ijaa maalii qaba? Tamam. Kanaan isin garsiise. Ammas dhaadannaan miidiyaa gubbatti ol bahu jeetiin jira. Fooziyaa isin garsiise. Tamam. Dachaasis isin garsiisne. Ani waan takka cufa mata mataa fi qabxii malee isin maafuu hin deemuun. Isiniifin akkas godhaa hin dhaadadhuusi. Akka isaanii farraqa hin jiru. Ummata farraqii malee, ummata dhaadachuu malee hin beekanii waan biroo. Kutaa yaa kanirraa. Deebi ammas kaayyoon kiyya waniin dhufee farraan tana. Anaa mana hin jirre mana kiyya dhufanii ulaatiin cafatan ijoollee irratti. Shunquxiisa kijibduu bishaan baate shunquxiinsa. Ani faadheen shunquxii akkasiitii miti inshaallah. Makiinaa kontiraata meeqa askara qabattee dhuftee nama sodaatu miti haan. Nama hamman takka sodaatu miti. Ifiin beekan maasis akka hin sodaanne. Shukutii haramni adiyyaa waan inni Eewa. Deebi maasis taani maasis dhaamsi kiyya guddaan kan hin qabu. Farhaan hangaan dura karaan irraa dalagutti isiniin garsiisa daawwattoota. Sata baraan tana maanuma. Isaa san qabateeti haala xiyyaanatii sigaa Maamad yookaan kaan miitii motanaa ni lakkisa. Samaan jara dhiiraa kanaan irra deemaa maali? Dhiisii waati immoo keessaa bahi shuuna kana keessaa. Hin deemin irraas. Ati ilmoo sana dubartiin qabdu caccabsii deemee qabdu. Boo ani yoon aboo yoon irraa qabalu kaarabaan qabadhaan siin jee kaarabaa kan dunyaataan baay'ee kalaas. Siddiifnee maqanaa birraa kana sarara akka shukutii sana kan furu qabda. Isaan hubatanii isaan mana kiyya dhufanii guyyaa ulaa dadhabu. Isin ulaa mana kiyyaa dadhabu dhiisiti. Kopheen teessan biyyeen kophee teessanii mana kiyya dura bahu barqisaa sabar. Kopheen teessan bar biyyee mana kiyya dura ittiin buustu bara. Shan inta jalka baalicha dheeraa kan lafti deemtu kanarra ijoolleen akkamitutti gurbaa dheeraa hoota mudawwar kan. Maal taatan sammuun isin yaaddu? Sammuun teessan isin yaaddu? Namshani. Akkamitti dhuftanii ana takkitti bar isin namni takka wani gaabar. Tokko biraa ta'e yookaan dhaawwatu yookaan asaanti dhiitti dhaafillee hin bahu. Odeen gadda kootti yennaan hin dinne saayibu. Daqiiqaa soddom daqiiqaa kudha shan eeggataa ilmi namaa daqiiqaa kudha shanii mi daqiiqa shanii dhufa. Motoraan. Yoon kophaa dhaqe irraan bu'a geete kaa wanni gartee hafee. Motora qabanii akkasiin. Akkasii hojii motora qaban. Obboleessoo qaanfadhaa nuti isin beeynaati warri sooshaal miidiyaa isin hin beeku. Ooltanii bultanii dhuftanii achi dhiichiftanii gasboota. Hoo rijaalummaan tana akkamitti deebitanii faaxee xiqqoo namaan jettan. Daqiiqaa kudha shan jecha. Sammuu qulfiin hin jettan. Sammuu mataa isan tana eessa geessanii wallaalee waan. Eegaltu viidiyoo qadeemne viidiyoo nyaalanii dhaqaniira. Namni wallee nu beeyta akkuma waan gartee qaamni hojjaas akiliin tun deemtiinsa. Osoon beekuu sareen hubaan wajji jettee jallaan Oromoon. Osoon beekuu sareen hubaa wajji. Ati biraa kan nuyi faa sosobiyaa akka tachaasanitti. Isa kan waliin mahi. Faatu sosobdee amtiis. Boota na dhiirumaa irraa Kana bira kunnee jira bara. Isaan laan humnaa yoo Hojumaan gatiin yaaboo akkanaati kanaas hin jennu isaa hojumaan irra bobba'u bas anumaaf haa dhufanii bas mana kiyya yeroo Abrahaam jiru yeroo nan jiru yeroo Maamman jiru hoota nu barbaadu jirtanii miti barbaada nuti isin nu barbaadu jirtan achi gubba garsiisa uummata kaameeraa kaayedha teessooti jallee ka isaanii isinii erganumaa mana Faaxumaatti illee nan barbaadina asitti gartee ilmaanii ciicii gaa miti ree asii miti obboleessa kiyya teessooti isiniifin erga yoo ka wallaaltan taate ka adanii wallaaltanii isaanii durni beeytanii adanii wallaaltan si galte
Aboo namni bar kan hojii nyaateen ni nyaataati. Obboleeyyan jechaa bar sadarkaa dila kanaan ga'e. Dubbii silaa bar nama biran kun nama biran kun. Sanii biyyoolii. Oowwisanii jala shidanii kaan kasala bitee kaan kor godhanii oowwisanii akka isin dhoofuu. Bara mana shukutii jalloo sana abdii nama eegan dhufan malee hin dhufan. Adda bishaalaa shukutii. Gabaan qofaa jiru dhufee. Ati immoo karaa naamusaatiin deem jennaan deemiiftu sharafa keetitti CV Abrahaam Kollole sababa kee lamaaniiti kan dilli kun cufti duulana irra bobboo jiru. Tamaam jecha maammeerraa dhaamsa gooteef san baas keessaa ganaa. Arraan booda jecha sana asirratti hin deebitee beekadhu. Kulumatan ol lafa kaayina. Aywa maaliif ijoolleen dhalaan mana hojiin hin galtu qabatteeti muka cufa qabatteeti waan itti jiran guba qabdiini qabatanii dhaabbachaa oolanirra maaliif ijoolleen silaa isin haasisa miidiyaa seenuu hin fadhan isin garsiisuuf shaayida waan irra isaan hulaati yerra oolan tamaam. Kaameera gabbaasii galti kaayyattee ijoollee akkasii. Maaliif ijoolleen kaameeraa hin seenu gaafadheetiin ture kaameeraa seenuu feenuu naan jaal. Saniifu yeroo nuti jirru hoottaa dhaadannaaf duubaattis dhiisaa tamam antakkitti isiniifin ga'e ni beektan duraanis akkanattiin ni firaa isin dhorka dhaamsaan daawwattootaaf qaba daawwattoonni warreen arraba na arrabsitan xiqqeeffadhaa waa xiqqeeshotti arraba xiqqeeffadhaa abaarsaas narraa dhiisaa namni warreen viidiyoo ilaalaa jirtan jalarraa kaaftanii yaadni kun cufti isiniif gala wanni raafaa harabshaan cufti isiniif galti. Birraa baaqaa jedhama. Ammoo haa guyyaa kan isaa dhufee Faatuma arraba akkasii namaa barreessitan arraba afaan nama hin jenne namni safuu qabu arraba akkasii namaan hin jiru arraba akkasiitis xiqqeeffadha daawwattootaaf hin dhaamsa kana qabu. Maaliif arrabni keessan laal akkana shaankoo shatee narraa isin ga'u. Kun immoo dhimma birraanii fi iftuun uumani. Rabshaan guddoon tun namni uume birraa fi iftuudha. Birraa bultii nama. Osoo Abrahaamis hin dakalin bultii diigees birraadha. Faatuma injina. Faatuma irratti dibina. Yaa inni abdii fi jenna duniyaa dubbisee ilaala deemu. Mee akkas hin jenne dubbii dhimma jaarsaa jaartii eessarra laalan jiran booroorra laalanii jiran yookaan dinqarra Akka laalanii manguddootti illee seenanii ilaali. akka manguddummaatti. Ammoo manguddoo Oromoo tajaajila manaa ariituun argine. Tajaajila mana galchitu godhe. Ammoo iftuudhaaf dhugaa akkuma gartee isiin gartee kophatti haftee namni isii cinaa dhaabbatu jiranitti bakka iftuu ta'e nuuf si jira jennii silaa jiraattanii fi isa sanillee gartee ichi ari'uudhaa miti dinqarra ol baaftanii boo maal feete jiraattanii ni na baaftanii waan Dhiigaa fidanii dhiigaa nama ol fidanii dhiigaa nama barbaachisaa. ammoo ilmoo xiqqashoota akka fuutanii gartee Faatumaa biraa fuutanii galchuudhaaf dhiiga baaftan mee hayyee manguddummaa isin tolchuu jirtan tan nuti haqaaf yaanaa jettan haquma kanaan dhabeewwan Dhiiga buusaa namni haqaa deema. silaa Faatuma dhooytan dhuga si dhooynee si badii qaba jettanii fuutanii hakima geessanii anillee fayye garaan na fayye Dhalaa tumanii asii badanii dhiiga biraa fidan. ammas deebitanii ati gartee dhufteetuma Abrahaamii hojii dhaabbattee Ammas hai dhiiga kana lafa dhiifneetti kana lakkitu sareedha yookaan lukkuu takka ta duute yookaan basoo takka ta dhawanii ajjeesanii tanichi darbineetuma waa'ee gartee dhimma gartee jaarsaa jaartii seenuudha dirqama dhufneetuma si galtee daruuri hai akkami akki kun akkaataan isin itti deemu jirtan kun nuufuun galle saayibooki tanaaf wal fahamneeti achi booda bari caayaa Oromoo san teenya jee Takka bara takka wal caccabsinee wal fahamneeti. Saniifuu gaa hojjettoota. akkasitti gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin irra qabannee dhufne maaliif hadoochuu fi aaraatu irra nu ol baase malee waliin boo warra silaa waan gocha isaan silaa ijoollee irratti isaanii mana jirre hojjetaniitu nu ol baase Lafa nu haasa'e ishee. inshaallah qophii birootti tangoolii dachaanutti assalaamu Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.